Jalan kaleessa guutummaa Oromiyaa keessatti kufuun asitti illee kufanii jiran yeroo yaadannudha. Murannee irraa galatooma. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan to'ate cufachuun marii naamusaa fi jaalala uummataatiin dabalame gaggeessaa jiraachuun himame. Godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaatiin WBO'n magaalota garaagaraa yoo to'atuu fi uummata bal'aa wajjin marii gaggeessuun suur sagaleen mul'ateera. Waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa zoonii Lixaa jala jiruun magaalaa Lixa Oromiyaa wayittii to'ateettiin qeerroon qarreen haawulee fi manguddoota bifa hirmaacheen hawaasa bal'aa walitti qabuun marii adda addaa gaggeessaa tureera. Marii kana irrattis jalqaban gootota bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatiif aarsaa ta'an yaadachuudhaan jalqaban. Haasaan suur sagalee kanarraan kan fudhatame ni yaadanna. Daldaluun, qotachuun, baratee Profeesara ta'uun, PhD digrii hojjechuu osoo danda'u Oromoof Oromiyaaf bilisummaa mirkaneessuuf jechuun jaallan qabsoo keessatti kufan kan lubbuu dhabaniif kabajni haa ta'u jechuun hawaasa bal'aaf ergaa dabarsanii jiru. Itti aansuunis qabeenya diinaa humna waraana bilisummaa Oromoo fi qeerrotiin to'atame kamuu saamuu osoo hin taane jaarsoliin biyyaa abbootiin amantii fi qeerroon seeran to'achuun bakka tokkotti walitti qabanii eeguun qabeenya waloo kan uummata naannichaa tajaajilu taasisuun akkaan barbaachisaa akka ta'es miseensonni waraana bilisummaa Oromoo marii kana dursaa turan hawaasaaf ifa godhanii jiru. Kan itti aanu haala yeroo irratti waa isinitti tokko qabsoorra jirra yeroo qabeenya saamnu hirmaannu miti. Sirriimoo sirriin yerootti qabeenya waloo gumaachinu eenyu wal kabajnurraan ala yerootti qabeenya diinaa tokko tokkoon mana keessatti guurratan miti wanta ta'eef qabeenya diinaa dugda diinaarraa kaleessa amma irraatti saamame mooraa diinaa keessaa waan fuudhame qeerroon ganda jirtu jaarsoliin biyyaa ganda jirtu abboonni amantaa ganda jirtan keessaa ni to'attu iddoo tokkotti walitti qabdu qabeenya waloomoo waloomun uffataadha eegamuu danda'uu qaba. Gandoonni jaan naannoo kana jirtan iddoo kanatti argamtanii qabeenya mootummaa gabroonfata dugda diinaa mooraa diinaa keessaa waraanni kaleessa injifannoo qeerroo bilisummaa Oromoo dabalatee isin ta'ee argamsiise hanga waraqata cittuu tokkotti fuutanii kan deemtan ganda fuutanii galtan keessatti to'attanii galii uummata waliigalaa ta'a kallattii isaa boodatti ilaannaa akkasitti quba qabaadha. Dhawaata magaalotaa fi gandoota adda addaa bilisa baasaa deemaniin ammoo qabeenya diinaa to'atame hundamu akkamitti gumaata qabsoo fi tajaajila hawaasaaf akka oolu gara fuulduraatti WBO'n kallattii kan kaa'u ta'us akeekanii jiru. Inni biraa ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru qeerroon kaleessa ulee baateen gajaraa baateen dhagaa baatee qabsa'aa ture qarreen haadholii fi abbootiin martiin ammas hanga xumura gabrummaatti hanga bilisummaatti waraana bilisummaa Oromoo tumsuun qabsoo akka finiinsinu jechuun sababa bal'aa Oromootiif waamicha qabsoo dhiheessanii jiru. WBO'n godina Qellem Wallaggaa fi godina Wallagga Lixaatiin magaalota danuu to'achuun wal qabateen daandiiwwan Lixa Oromiyaa gara godinoota kana lamaanii geessan mootummaa bilxiginnaatiin cufamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himaniiru. Daandiiwwan kunneen erga cufamanii guyyoonni 5 darbanii jiraachuus odeeffannoon OMN dhaqqabeen ni mirkaneessa. Nagaamu lama lammaffaan hin bilisoomne